نجابي أنا رجال اللي واقعي وكراب كلتي جردان عندما قلت سني وهوايز كبجمو بجالته أبلوتكو أفورا أكم جرت نجابي سني أنا بليتين كيسان باي نجاكوتي قالني قد واقعي وأفقاتو جشتوتي نجالته إذا نجاكوتي أنصراني أرى فيديو أنا سني فيديو كوني مالجتو ورواديتي ergaa akkamii dabarsaa kan jedhu mee obboleessi keenya kun yookiin abbaan keenya kun maal akka isaan jedhanii dhaggeeffanneetu walitti deebina. Yesus gooftaa. Yesus gooftaa. Yesus fayyisaadha. Yesus sayyidaata. Fayyisaa ta'uu kee beekeera. Sayyidaati akka beekeera. Beekeera. Si amanadheera. Manakkeera. Si amanadheera. Sara manakkeera. Na fayyisi. Na fayyisi. Harka koo sitti ol kenneera. Harka koo kenneera. Na fayyisi. Na fayyisi. Idee kiyyarraa bilisa. Idee kiyyarraa bilisa. Idee kiyyarraa bilisa. Na fayyisi jedhi. Iyesus gooftaadha. Uli Yesus gooftaadha. Amiin. Iyesus gooftaadha. Osirsi kaarataadha. Uli Yesus. Iyesus gooftaadha. Zaaraadha. Iyesus gooftaadha. Ani Zaara. Fayyisi sin argate. Kana booda ibsatan humni dhiiga walitti adeemu keessa jirtanidha. Amen. Ya Rabbil Alamin. Amen. Iyesus gooftaadha. Iyesus gooftaadha. Uli Yesus gooftaadha. Yesus gooftaadha. Iyesus gooftaadha. Iyesus gooftaadha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله مجيونتني أفان أورومو بيتي أفان خنيا بيتي أمني أما يسين أكسد بستو أمانا ماتي في نما إسلاما خافان سيهم بيني خنا جرا إسينا ماركتة إسان خنا كفر ما خيسا نكو بربادة وني جنون نتيتو فان خيبيخا نتيتو وانجت بيخا نتيتو سيغورسا نجيفن سلا بيخني سلا أمان صني بيته وان أتجت كفري أتجت تنا بيته أرانتنا أتوني بيتا بكسنتو واني أتقول جرتو أكنا ما دتشيك أوتيك بول قدا يوخي طرفك بولر دابته المونما قبل اندراج كلا دابته أبان سدوبة جرو وان تكنو كنو دنديسو يجو جرتو تد أبان فريو تشراس كدرب بكا أتسينتي بكا أتدهيتي بكا إرادي بيه هنتان دهيت خوني إيسا برتي وانا كنا چرچي رابرتي بيت كريستيانا خيسانيت وانا كناتو وغودا سننجي ديماتي چراغي في نما أفان خيم بيني أركتن اتفايدما أكنتي سننجي إسان أكنا جاءن نتفقاتو أما أتي خوني إفي خيتي فكنا قرد إفي خيتي فكنا جتنا نجا واني بيتو سلا المانسي دقي المانسي سلا دقي يعني أكم سكور النبي سلا إسينو دقي سي أكم سكور النبي المنا ما الدنيا تنتي يو سامته يو خدته سيفني أرارم المنا ما المو إسال ليو ميته يو أرارمته من قدون رفته سيفني أرار سيفني بوسن سيف إرني خطن الدنيا تنرتي المنا ما مخينا سايو جبسته منا سايو جيده واني سايو سامته هوري داني خفلن هوري داني بكبوسن هوري داني ديبسن بكي أتلهيته بكا نمني نما فين أرارمني ديت بكا أتسنته بكا هورين خي خفله في الراس بياسو انتان ديت ونسين جنو أما فيديو خوني نفجأ سياركن ونسين جويو فيديو خنا أغرته إيسي إتين ديبين ورا سمبرايز ديمي دفي يدقياني منسو نما هدوتو دقيه والبرد برسيتي اتجيسن خنافو آتي حليات أرافا الرائفين خايني سنجننتي وان انتانس هنجين بكن تانس انسانين إسي آتي في خاك خيتي خفكاتو في قرسي غل يو بيتي أمانتي تيكابت دوتي تائي أكنتي نما أفان خيم بينين بكن تاني هلاين تاني نقودا في هيالين
tole nuti nabi Isa isin daran jaalanna akkamitti yoo jette waan inni godhaa jee goonu nuti waan inni godhaa hin jenne hin goonu inni takka ani rabbi hin jenne nagabbaraa hin jenne ani rabbi na jee akka amaati jettu kana hin jenne inni nuti akkas hin jennu nuti ni jaalanna ni kabajna jechisaa hunda ni fudhanna faantasaa jala deemna namni islaamaa ka isan jaalanne yoo jiraate islaamaa miti beekira ammoo waan hin jirre waan akkanaa waan sirraa fokkootu kana hin jeeni siin jenna kabajaadhaan si gorsina waan afaan keenya beeytuuf jecha ammoo yoo si dhageen ammallee yoo si dhageen viidiyoo kanaa miti tokkollee irraa sin dhorku wani takkalleen nam tokko irraa sin baasu nam tokkolleen irraa sin baasu addunyaa tanarratti yoo nama kana waan addunyaa tanaa goote hunda siif araarameetii siif Toleegaa akkuma dhageessanii arra jechuudha. Ani namaaf akkasitti deebii kenne yookiin immoo deebii namaaf kennuu hin jaalladhu ture. Yeroo baay'ee garuu wanta akkasii waan arguu fi amma akkan dubbadhu keessi kona taasise jechuudha. Sababbiin isaayyuu biyyi lafaa kun akkasumatti waan baay'ee nuuf sodaatti jenna. Sababbiin isaayyuu kunis wanta dhugaan hin galleefii fi nuuf sodaatu jechuudha. Sababbiin isaayyuu isaan warra miireffamanidha, warra miiraati waan ta'eetiif waan hundumaayyuu miiraaf dheekkamsaatiin lolaatii waan ibsataniif dhugaan kun akka salphaatti hin galuuf jechuudha. Kanarraa kan ka'e nuuf sodaatu jechuudha. Ani viidiyoo kanarraatti mee maxaa qulqulluu keessa iddoo tokko dubbiseetiin wal wajjiniitiin wanta jechuu barbaade immoo ergaa kootiin dabarfadha. Macaafa hojii ergamoota boqonnaa 28 lakkoofsa tokkorraa kaaseen dubbisa. Akkas jedha. Nus du'a erga oollee biyyi bishaan keessa sun Malaaxiyaa jedhanii akka waamamu hin barre. Namoonni biyya sanaas jaalala guddaa nutti argisiisan bokkaan hin rooba hin dhaamutas waan tureef abidda qabsiisanii hunduma keenya ofitti waaman. Phaawulos hanxaxii qabaatu tokko hammaaree abiddatti naqnaan bofti hadhaa qabu tokko qoraanicha keessaa ho'a abiddaa uduu baqatu harka Phaawulos ciniine. Namoonni biyyasii immoo bofichi harka Phaawulos sirarra'uu yommuu argan namichi kun nama gumaa ta'uusaa hin hammamsiisu galaanaan nyaatamuu yoo ooleyyuu adamni gumaa isa hin jiraachisu waliin jedhan. Phaawulos garuu boficha sana abiddatti gad urgufe omtuus isatti hin hammaanne. Isaan immoo ammaa itaa yookiin ammaa lafa dheeduu jedhanii eegan. Yeroo dheeraa eega turanis waan tokko illee akka irratti hin ta'in arginaan yaada isaanii geeddaranii inni waaqayyoon tokko jedhan jedha. Lakkoofsa hojii ergamoota 28 lakkoofsa tokkotirra haga 6 kan jiru dubbise jechuudha. Maal jechuu barbaade iddoo kanatti? Phaawulos biyya Malaaxiyaa keessa yeroo turetti namoonni biyya sanaa jedha. Namoonni biyya sanaa jaalala guddaa nutti argisiisanii bokkaan hin rooba hin dhaamuutasii ture jedha. Kan irratti abidda qabsiisaniitu gara ho'a sanaatitti yeroo isaan waamanitti Phaawulos immooti hanxaxii qabaa tokko fuudheetu abidda keessa buusu. Yeroo inni abidda keessa buusuuf jedhu bofti hadhaa qabu tokko harka Phaawulos abidda otoo dhiyeessuuti harka Phaawulos ciniine jedha. Iddoo kanatti wanti nan dubbachuu barbaadu tokkotu jira jechuudha. Yeroo bofti harka Phaawulos ciniinu kana maal jedhan namoonni biyya sanaa jechuudha. Inni nama gumaati. Inni nama gumaa waan ta'eetiif gumaan immoo waan isa oolchu miti. Galaana nyaatamuu yoo ooleyyuu balaa biraa yoo ooleyyuu gumaan isa jiraachisu waan ta'eetiif hadhaa bofaa kanarraa inafu hin du'a jedhaniitu walitti tanshakaashaku turan argitanii waan sodaatanii. Phaawulos gumaa irra jira. Gumaa jechuun akka biyya keenyaatti nama gumaa jechuun nama ajjeese nama dhiigni barruusaa keessa jiru jechuudha. Isin galee kanaatiif warri biyya sanaa gaafa bofti harka ciniinu sanaa galaana nyaatamuu yoo ooleyyuu jedhan balaa biraa sana yoo ooleyyuu jedhan gumaa waan isin jiraachifnee fi hadhaa bofaa kanatti isa ajjeesaa jedhan. Phaawulos garuu hin urgufate jedha. Boficha abiddatti gaafa gadi urgufate ammaa dhiita. Amma harkisaas ni dhiita. Amma lafatti kufeetoo du'a jedhaniitu walitti tanshakaashaku turan. Argitanii biyyi lafaa yookiin namoonni waanuma ta'e nuuf sodaatu jechuudha. Waanuma ta'e nuuf sodaatu. Phaawulosiin akka isaan jedhan
gumaatu isarra jira yookiin dhiiga namaatu harka isaa keessa jira. Osoo hin taane waaqayyotu isa wajjiniitiin jira jechuudha. Sababbii waaqayyo wajjiniitiin jiruu fi haccaan bofa sanii sun homaa isa gochuu hin dandeenye. Namoonni suni garuu isa gumaa waan harka isaa keessa jiruuf balaan nyaatamuu yoo ooleyyuu, bubbee hamaan sun yoo isa fudhachuu ooleyyuu, galaanni yoo isa fudhachuu ooleyyuu, haccaan bofaa kun ammaa isa ajjeesa. Ammaayyuu lafa dhaheetoo du'a jedhaniitu yaadu turan. Argitanii? Phaawulos garuu hin urgufate. Hin sodaataniif isaan gumaatirra jira jedhanii haccaa bofaa santuu ammaayyuu ajjeesa jedhanii sodaataniif. Phaawulos garuu waaqayyo waan wajjin jiruuf hin urgufateedha. Homaas hin taane jedha. Maal isin jechuu barbaadeen iddoo kanatti? Namni kuni yookiin obboleessi keenya kuni viidiyoo kana keessatti obboleettiin kun sababbii isheen mana keessa jirtu yookiin maatii isheen gidduu jirtu sana keessatti wangeela lallabde. Amma dafii maladhu viidiyoon kun yoo asiif achi bittinnaa yookiin maatii Yesuus yoo si argan si ajjeesani. Kanaafuu maladhu jechuun yaani mana hojii sana gadhiisii bahiidha. Yoo si jeesan namni gumaa siif gaafatu hin jiru. Yoo si jeesan namni warra sana dhaqeetoo gumaa mucaa keenyaa jedhee si gaafatu yookiin gumaa kee baasu hin jiru. Kanaatiifuu viidiyoon kun hin tasaraacaa yookiin hin daddarba waan ta'eef dafii maladhu. Ani iddoo kanatti obboleettittiin suni afaan maatii sun hin dhageenye dubbachuu isheetti gaaffii natti uumuu danda'a. Sababbiin isaayyuu waan isheen jettu hin dhagahan ta'a. Kanarraa kanatti rileeshinii isheen maatii sana wajjin qabdu ani hin beeku waan ta'eetiif sana murteessuu hin danda'u. Wangeela lallabamnee yoo duune immoo gumaa nun gaafachiisu. Sababbi isaayyuu biyyi lafaa Gooftaa Yesuus Kiristoos hin ari'ate waan ta'eef nuunis waan nu ari'atudha. Kanammoo wangeelli eddana kan ga'e lubbuun itti darbeetu. Zayitii daffaan irratti nammanii amma gubatanitti akka xiqqaa yookiin akka salphaattis ga'e miti. Wangeelatti aarsaa gurguddaan kaffalameetu har'a nu harka ga'e. As gaheetu bara keenya kanatti rakkate malee jechuudha. Kanaatiif wangeela lallabnee duunuuf ምንም አይደለም ቁማሜት jechuudha. So du'a garasis jireenyatu jira waan ta'eetiif mana jiru keessatti too wangeela lallabu maaliif wangeela lallabde jedhanii har'a san billaan fidanis isin haa qalan. I don't care about that. Akkuma dura dubbadhee du'a booda jireenyatu jira waan ta'eef jechuudha. Isin galee kanaatiifuu yaada akkanaa kana maandii keessaa baasa. Ani koo kan na ajaa'ibu yeroo baay'ee jechuudha. Gaafa obboleettiin takka mana arabaa keessatti wangeela lallabde, gaafa daa'ima isaanii wajjin faarfatte, wayini ammaayyuu ajjeesu, wayini sodaan keessa waan biraadha. Maaliif sodaattu? Maatii sana keessa kan jiraataa jiru isheedha. Lubbuun ishee harka jira. Isheenuyyuu lubbuu isheef hin sodaanne. Isin maaliif sodaattu? Maal isin galche? Yoo isin danda'ame quraana keessan kana lallaba. Yoo isin hin danda'amne immoo callisaa. Maaltu mana namaa keessatti xaalqaa isin galche? Dhugaa annatti jechuun gaaffii natti ta'a yeroo tokko sammuu kootti gaaffii na uuma jechuudha. Garanaatiin namni tokko wangeela qabatee mana arabaa keessatti araboonni hundi isaanii musliima miti. Kana keessa jiraannis beekna waan ta'eef amantii garaagaraa kan hordofantu jiran. So obboleettiin kun immoo otoo maatii sana wajjiniitti rileeshinii gahaa hin qabdu ta'eeti akkas kaameraa qabattee fuula isaanii dura hin dhaabbattu ture. Amala araboota hundi keenya hin beekna. So maatii sana gidduu rileeshinii jiru, jaalala jiru, maal akka jiru, amantii isaanii maal akka ta'e siluma ijaabaa uffatanii mamni asitti fakkaachuu ta'uu danda'a. Ilmaan isaanii gidduus immoo rileeshinii akkamii akka jiru nuti hin beeknu. Garuu kan lallabame wangeeladha. Xaalqaa galuus nu barbaachisu. Jaallatanii fudhatanii maaliif kana goota jedhanii jibbanii yookiin achitti isheen jedhanii lubbuu ishee sanaatiif waasiin yookiin immoo
wabiin wangeeluma isheen itti lallabdidha sana malee ana yookiin si miti. Galee mukaan si miti ani amantu wabii isheef ta'uu hin danda'u. Wabii kan isheedhaaf ta'u gaafa duutee gumaa ishee kan baasu wangeela isheen lallabde sanadha malee haadha abbaa ishee miti, obboleessa obboleettii ishee miti. Kana beekuu qabda. Hin sodaatinaa, waan tokko namaaf hin sodaatinaa. Dhugaa kana isiniin jechuutiin jaalladha obboloota koo. Dhugaa yeroo baay'ee biyyoota akkanaa nan arganna. Gaafa baqa iddoo teetti keessumaa mana arabaatti gaafa wangeelli lallabamu abeet ijoollee makeenya warma kan keenya jechuudha. Otoo jarri hin dubbatiin, otoo jarri waan kana quban qabaatiin isaanuma kan keenyatu mana isaanii dhiisanii ka'anii mana namaatti abidda kaa'u. Kun sirrii miti. Yaada keessan sirreeffadha. Kanaaf dhiisii mana hojiitiis bajettanii hin sodaachisiina. Inni isheen lallabde suni inni mana sana keessatti inni gooftaadha, inni fayyisaadha jettee jara sanatti dubbatti yookiin dhugaa baate suni isheedhaaf wabiidha. Gumaa ishees kan baasu isa. Nuti wangeela lallabnee yoo duune uumaa tokko miti. Sababiin isaayyuu akkuma dura dubbadhe du'a garas jireenyatu jira waan ta'eef isiniin jedha. Kanadha isinan jaalladha.